Geggeessaa harkan kennine kan US fi warra lixaa dura dhaabachuun beekaman Ayatollah Ali Khamenei waggoota 14tti siqaniif biyyattii olaantummaan erga bulchanii booda haleellaa guraandhala 28 bara 2026 Israa'elii fi US waliin ta'uun Tehraan irratti raawwataniin ajjeefamaniiru. Bara 1989 du'a abbaa isaanii Ayatollah Ruhollah Khomeini booda aangoo olaanaa biyyattii yookiin Ayatollah kan qabatan Ayatollah Ali Khamenei umuriin isaanii waggaa 86 aangoon isaanii waggaa 37 amma obba'eera. Ofii hoogganaa olaanaan mallattoo Iraan jedhamuun beekaman kun eenyu turan? Viidiyoo kana keessatti seenaa isaanii gabaabsinee isiniif dhiyeessina. Bara 1939 magaalaa kaaba bahaa Iraan kataatee Mashhad keessatti dhalatan. Ilma hayyuu amantii ka turan Ayatollah Ali Khamenei gara magaalaa qulqulluu Shi'aa jedhamuun beekamtu Qoom osoo hin deemin dura magaalaa dhaloota isaaniitti baratan. Ayatollah Ali Khamenei hirmaannaa siyaasaa jalqaba kan eegalan bara 1962 hiriira mootii gonfoo yeroo sana Mohammad Reza Pahlavi irratti ba'ame irratti ture. Dargaggummaa isaanii irraa eegaluun abbaa isaanii Khomeini cimsanii deeggaru akkaan duuka bu'aa turan. Hojiin isaan hanga ammaa hojjetan bu'uurri isa mul'ata Ayatollah Ruhollah Khomeini, hundeen isaa immoo Islaamummaadha. Mormi mootummaa abbaa gonfoo maqaa Shaah jedhamuun Iraan bulchaa ture keessatti bal'inaan hirmaachuun yeroo hedduu hidhamaniiru. Warraaqsa Islaamaa Iraan bara 1979 booda Ayatollah Ali Khamenei mana maree warraaqsaa mootummaa yeroo sanaa keessatti hirmaannaa taasisuu eegalan. Isa booda Iraan keessatti jaarmiyaa humna guddaa qabuu fi akka warraaqsa Islaamummaa tiksuuf hundeeffame Korporeeshinii Eegdota Warraaqsaa Islaamaa IRGC jedhamu keessatti itti aanaa ministeera ittisaa ta'uun tajaajiluu eegalan. Ayatollah Ali Khamenei hirmaannaa siyaasaa olaanaa taasisuu kan eegalan wayita pirezidaantii biyyattii ta'uun filataman ture. Haleellaa boombii waxabajjii 1981 masjida Tehraan irratti raawwatamee fi gareen finciltootaa ittiin himatamaniin Ayatollah Ali Khamenei harki isaanii miidhamee ture. Gareen himataman kunniin ji'oota booda pirezidaantii biyyattii ka turan Mohammad Ali Rajai wayita ajjeesu Ayatollah Ali Khamenei pirezidaantii Iraan ta'an. Hoogganaan kun wayita abbaan isaanii aangoorra turan bara 1980 keessa marsaa lama pirezidaantii ta'aniiru. Qondaala fiixee Iraan ta'uun olaantummaa kan qabatan ammoo bara 1989 wayita abbaan isaanii Ayatollah Ruhollah Khomeini du'an ture. Erga Ayatollah Ali Khamenei aangoo qabatanii seeronni biyyattii fooyya'an jiru. Fakkeenyaaf aangoon ministeera muummee haqamuun aangoo guddaan gara bulchiinsa pirezidaantiitti darbeera. Haa ta'u malee pirezidaantonni Ayatollah Ali Khamenei jalatti aangoo qabatan hundinuu aangoo isaanii osoo hin xiqqeessin garuu qoraas turaniiru. Ayatollah Ali Khamenei dhimma alaa Iraan hunda irrattis yaada dhumaan nama kennanidha. Hariiroo biyyoota lixaa keessumaa Ameerikaa waliin qaban yeroo hunda ija shakkiin ilaalu. Bara 1981 yeroo pirezidaantii turanitti warra yaada walabaa qabanii fi yaada Ameerikaa fudhatan akka dhabamsiisan dhaadatanii turan. Ayatollah Ali Khamenei waliigaltee nukleeraa bara 2015 mormine garuu Ameerikaa amananii mari'achuu isaanii pirezidaantii yeroo sanaa Iraan Hassan Rouhani komataniiru. Bara 2018 wayita pirezidaantii Donald Trump marii dhimma nukleeraa Iraan keessaa ba'uun qoqqobbii cimsuuf dhaadatu Ayatollah Ali Khamenei Trump dogoggora guddaa akka hojjetee fi duraanuu Ameerikaa amanuun sirrii akka hin taane dubbatanii turan. Waxabajjii 2020 wayita Ameerikaan jeneraala olaanaa Iraan akkaan abdattu Qaasim Suleymaanii Iraaq keessatti ajjeestu Ayatollah Ali Khamenei akka haaloo ba'an waadaa galanii turan. Jeneraal Qaasim Suleymaanii michuu hiriyaa dhihoo dhuunfaa isaanii ka Ayatollah Ali Khamenei turan. Taatee sanaan booda Iraan buufataalee humna waraanaa US ka Iraaq keessatti argaman lama misaayiloota fageenya dheeraa imalaniin haleelte. Kunis adabbii xiqqoo ta'uu ibsitee turte. Yeroo sana Ayatollah Ali Khamenei tarkaanfiin waraanaa akkanaa ga'aa miti. Tarkaanfii murteessaan dararaa malaammaltummaaf olaantummaa Ameerikaa baha giddugaleessaa keessaa xumuruudha jedhanii turan. Ayatollah Ali Khamenei mootummaan Israa'el akka dhabamsiifamu irra deddeebiin waamicha taasisaa turanii Israa'elis bulchiinsi Ayatollah kun jiraachuu isheef yaaddoo ta'uu ibsuun irratti qiyyaafataa turte. Hoogganaan kun bara 2018 Israa'el xannacha kaansarii baha giddugaleessaa keessaa baafamuu qabduudha jechuun dubbatanii turan. Erga mootummaan Ayatollah aangoo qabate biyyoonni lixaa bulchiinsa Iraanitti gammachuu hin qaban. Biyyoota baha giddugaleessaaf biyyoota Islaamaa hedduu keessatti jijjiirama sirnaa fiduuf ka socho'an warri Ameerikaa akkasumas baha giddugaleessaa keessatti masaanuu Iraan kataate Israa'el hoogganaa olaanaa kana dhabamsiisuuf adamsaa yoona ga'aniiru. Aggaammi US fi Israa'eliin qondaalonni olaanoo hedduu biraa dhumaniiru. Maanguddoon umurii waggaa 86 kun garuu haga guraandhala 28 bara 2026 qiyyaafannoof kiyyoo Israa'eliif Ameerikaan qabamanii hin beekan. Waxabajjii 2025 waraana guyyoota 12 Israa'eliif Iraan gidduutti geggeeffame ka boodarra US Israa'el faana hiriiruun kallattiin itti dabalamteen Ayatollah Ali Khamenei xiyyeeffannaa jalqabaa turan.
yeroo waraanaa sana miidiyaa irraa dhabamanii kan turan qondaalli Iraan kun ajjeefamuu isaanii irratti shakkiin wayita heddummaatu dhumarratti as ba'anii injifannoo labsatanii turan. Waraana sanaan Israa'el qondaalota hedduu Iraan jalaa ajjeeste. Ameerikaan ammoo buufataalee niwukilaraa Iraan hunda barbadeessuu pireezidaant Tiraamp ibsee ture. Haa ta'u malee ji'oota torba booda ammoo sagantaa niwukilaraa Iraan irratti mari'achuu akka barbaadu ibse. Gama tokkoon marii jechaa gama kaaniin ammoo meeshaalee waraanaa gara Iraan fe'uu itti fufan. Mariin kun yeroo 3 geggeeffameera. Jalqaba Oomaanitti isa booda Jeenivaatti yeroo 2 geggeeffame. Haa ta'u malee osoo bu'aan marii kanaa eegamu gidduudhaan US fi Israa'el guraandhala 28 bara 2026 Tehraan haleeluun dhaga'ame. Haleellaa kanaanidha hoogganaa olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei fi qondaalonni siyaasaa fi waraanaa biyyattii kan ajjeefaman. Haleellaa Israa'elii fi US kana hordofee Iraan ammoo haaloo ba'uudhaaf haleellaa hedduu baha giddu galeessaa keessattiyyuu bakka US buufataalee waraanaa qabdu irratti geggeessaa jirti. Kanaanis goolamni baha giddu galeessaa keessatti uumameera. Haleellaan kun yoom akka dhaabbatu ammatti wanti akeeku hin jiru. Ajjeefamuu qondaalota Iraan hoogganaa olaanaa biyyattii dabalatee jechuudha. Booda Iraan namoota hoogganaa olaanaa bakka bu'anii yookiin qondaalota Ayatollah bakka bu'anii biyyattii geggeessan filatteetti. Isaan kunniin hojii jalqabuu biyyattiin ibsiteetti. Ayatollaan yookiin hoogganaa olaanaan biyyattiis yeroo gabaabaa keessatti filatamee hojii akka eegalu ibsiteetti.